Mallattolee dhiironni jaalallee isaanii yookiin haadha manaa isaaniitti agarsiisan har'a waliin ilaalaa jechuudha. Mallattoon isaan agarsiisan mallattoo hedduu jechuudha. Waashan kanaa fi kana jechuudha. Kanaaf kana yoo kan jedhu ta'e tokkoffaa harki kee kuni akkatti ni ifa fakkeenyaaf harki kee asitti aana jechuudha. Kuni asitti naannoo. Kanaafuyyuu dhiirotiin jibbaa shamarraniif yookiin haadha manaatii isaaniif qaban kanatti deebisu jechuudha. Tokkoon har'a waliin ilaalla. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan hojjettoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii kootii kan taatan jirtu akkam nagaa keessanii maal fakkaata Ramadaan ana bira alhamdulillah rabbil alamin baay'ee bareedaadha baay'ee kanatti toledha alhamdulillah isinitti illee akka tolu abdii isinirraa qabaa isiniin jechuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii kootii kan taatan asuma gara viidiyoo kiyyaatti isin dabarsaa viidiyoon nuti har'a waliin ilaallu akkuma dura dubbannetti maal isin fakkaate mallattoo dhiironni shamarranitti yookiin haadha manaa isaaniitti agarsiisanii har'a tokko waliin ilaalle tokkoffaa nuti har'a waliin ilaallu mallattoo shamarranitti dhiironni agarsiisan jaalallee isaaniitti agarsiisan waliin ilaalla jechuudha. Waashan jedhee jira. Waashanan kun maal isinitti fakkaate tokko fuula harka kee kun yeroo fuula kee dhiqattu sitti aana jechuudha. Lammaffaa immoo yeroo duudi sitti deebi yeroo si jibbuu barbaadu kana sitti deebisa jechuudha. Harka kana duuba sitti deebisa jechuudha. Kun faalladha. Kun immoo tuyyuu sirriidha. Kanaafiyyuu nuti immoo har'a waliin ilaallu dhiironni akkana mallattoo akkamii agarsiisanii kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Tokkoffaa irratti dhiironni mallattoo akkanaa shamarran takka yeroo jibbaa hedan yeroo fedhii isin qabaanni mallattoon isaan agarsiisanii tokkoffaa irratti yeroo isin bilbiltuuf bilbila irraan kaasu lammaffaa irratti immoo yeroo isin meesejii barreessituuf meesejii irraan kaasu sadaffaa irratti immoo yoo amallee isin deebitee itti bilbiltu nama bira jira jedhaanii arfaffaa irrattis akkasuma hojiirra jira yookaan immoo hiriyaa kee bira jira yookaan immoo bakka malee jira jedhee mallattoolee garaagaraatti agarsiisan. Kana gochuu maaliif barbaachise kan jedhu mootu yoo waliin kan laalu ta'e namni suni dhibbatti nama saniif akka jaalala hin qabne nama saniif akka kabaja hin qabne mallattoon inni agarsiisu kana jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo gurdeemu hedduu namni tokko yeroo si jaallatee fi yeroo si jaallatiin garaagarummaa qabu. Waasiin hin maratu. Waasitti himu. Maaliif hiree akka jibbiinsa kee waan qabuuf jechuudha. Kuni maaliif akkas ta'e? Kuni maaliif akkana ta'u kan jennu ta'e dhiironni yeroo shamarran takka jibban isiitti itti ba'ee narraa deemii isin barbaadu jechuudha. Taani mallattoo kana itti agarsiisa jechuudha. Mallattoo kana gaafa itti agarsiise nuti mootu ijoollee shamarranii dhibbumaan dhibbatti hin beekan. Maaliif hiree wanta kana nuti maaliif beekuu dhabna waan onneen keenya nama san jaalatte nama kana beekuu dhabna jechuudha waan inni jibbaan nuti agarsiisaa jiru jedhu san gaafa afaanitti ba'e tariinatti rifatti kan jedhu keessa galee waan kana gochuu danda'a. Yaa kanaa yaala jechuun mallattoo kana kanatti agarsiisa. Bakka yoo gurttis arge ay kottuu bunaa shaayii jenna jedhee kanuma bakka isin ta'uudhe itti ilkaan itti addeessee bira deemu jechuudha. Dhiirotiin akkanaa kun hedduun isaanii baay'eetu jira jechuudha. Maaliif hojjettan hojjettoota kiyya dhiironni shamarran takka akka isin irraa fagaattu kan barbaadu mallattoolee kana itti agarsiifti. Narraa deemi isin barbaadu jettee itti dubbattu. Maaliif itti ulfaata? Dhugumatti itti ulfaata. Mallattoolee kana itti agarsiisan. Mallattoo kana sababni isaan agarsiisuu danda'aniif maa inni? Yookaan jennu ilaallee mootiyyuu mallattoon kun jibbaan eessaa akka ka'e? Namni kun sababa maaliitiif nama kana jibbe kan jedhu mootiyyuu namni kun jaalala biraa nama biraa wajjin waan eegaleef. Jaalala biraa dhiirri tokko shamarree takka wajjin yeroo jaalala eegaltu isii dura jaalate san akka isin jibbitu isii godha jechuudha. Isii cabsa. Fakkeenyaaf guyyaa yoo hojii kan ta'u ta'e halkan maal hojjeta? Yoo fakkeenyaaf dargaggeessi tokko tarii yeroo ammaa nama agarsiisu dargaggeessi tokko fakkeenyaaf guyyaa kana guutuu yoo isin dubbisinis akka jaalala isin qabne beeka. Maaliif hiree namni tokko erga nama san jaalate guyyaatti yeroo tokko yoo dubbise yeroo tokko meesejii kaa'eef kabajisee garuu immoo namni kun kabaja isii dhabummaa inni akka guyyaatti isii dubbisuu dhiise ji'aattis yookaan dubbisnetu jira jechuudha. Tarii waggaas jiraachuu danda'a. Namoonni akkanaa kun mootiyyuu nuti hoo akkamitti irraa of deebifnaa? Yeroo isaan mallattoo akkanaa nutti agarsiisan kana maaliif of beekuu wallaalla? Maaliif tiinnee maaliif yaanne nuti? Maal nam jedha namni kun maal naan jedha namni kun jedhee maaliif bilbila narraa kaasuu dida?
maal mesejii kee deebisuu dide gaafa jettee ilaalte ati waan kun si galachuudha si dhufa namni kun jibbaa kiyya qabaa jechuu dandeetta gaafa inni mesejii si barreessuu dide mesejii kee deebisuu dide bilbilturraa sirraa kaasuu dide namoonni akkanaa kun dhibbumaan dhibbatti akka jibbaa kee qabu beekuun dirqama keenya yeroo barbaadetti dhufee habibti tiyyaa maalee tiyyaa isin jedhe si sossobee saree tiyyaa lubbuuti hin ta'u inni ati beekuu qabdu maalinni keessa gadi buutee ka beekuu qabdu namni tokko erga si jaalate si duuka tarkaanfata jireenya kee jechuudha. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kiyyaa asuma irratti viidiyoo kee dhaabuu barbaada hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuti hordoftootaaf kabajamtoota maatii chaanaalii koo kan taatan baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja viidiyoo kana mootuyyuu laayik share subscribe gochuu akka hin daganne wanta kana mootuyyuu walirraa habarannu itti fayyadamnu faayidaa guddaa walirraa argannu isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadaanni